Tani guni tamsaasa OMN yeroodhaaf asii xiyyaara mootummaa Itoophiyaa yookaan kan biyya Itoophiyaa keessa jirra. Imalli keenya kan jila Jawaar Mohammadiin durfamutu gara biyyaatti imalaa jira. Kan ilaalchisuudhaan yeroo gabaabduu tana keessatti Jawaar uummata Oromootiin keessattuu gara nageenyaatiin akka uummanni nagaaf tasgabbii argatuudhaan haala dhufu yookaan barkumeetti qophii qophaamuun nagaaf tasgabbiidhaan qopheessee gaggeeffatuuf dhaamsa maal akka qabudha gabaabduu kan isin affeeruudhaaf jirru Jawaar. Mee gara biyyaatti imaluudhaan jilli kan isin durfamu ummata biyyaatiin maal jetta? Ati eenyu si hayyamee dhufte? Si maqaa kana hayyame. Ummataan gaa baga kanaan nu ga'e aarsaa guddaadhaan as geenye fuuldurri keenya bal'aadha. Akkuma amma duraatti jabaannee hojjenne wal dhageenye tokkummaa yoo falmanne bakka guddaa dhageenya. Dhufaa jirraa dhufaatii kanarratti dhaamsaan qeerroodhaaf qabu warri magaalaa Finfinnee seentan naamusa guddaatu sinirraa eegama. Injifannoo kana kafinne qawween jaallatee miti. Naamusaaf sammuudhaan jaallate. Kanaaf naamusni keenya yeroo seentan konkolaataa bifa tasgabbaa'een deemuu tiraafikni akka walitti hin dhiphanne jiraattonni magaalattii akka hin miidhamne jireenyi isaanii akka hin tuqamne gochuu barbaachisa. Eerpoortii hin dhufina. Eerpoortii namoota muraasa warra mootummaatii fi warra muraasa qofatu argamuu qaba. Hundum keessanuu ganama waggaa dhuftan gara galma barkumeetitti deemtanii naamusaan nageenya eegdanii poolisiin wal kabajanii seenuudha isin barbaachisa. Kanaaf yaaddoo jira. Gama biraatiin ammoo barkumeetti uummata wal arguun alatti sochiin Oromiyaa keessa deemtee namoota dubbisuudhaan namoota qunnamuudhaan maal fakkaata yaadni sun? Sun waan gaachi geenye ibsamu ta'a. Amboo sun bakka waadaa galuu hin danda'ina. Guyyaa wiixataa amboo dariif hin geenye dha'ina. Garuu akkuma Finfinnee geenyeen karoora magaalotatti aananii hundumaa ibsina warra kanarratti warri security waan kanarratti hojjetaa jiran waan jiraniif isaan wajjin mari'anna. Kanaaf of eeggannoo guddaa barbaachisaa keessattuu qeerroon gama bahaatiin jirtan tarkaanfii gama abdiilee irratti fudhatamee wal qabatee rakkoon uumamuu waan maluuf of eeggannoo guddaa akka godhamu qeerroon keenya amma danda'ametti dirreedhaa seenurraa akka of eeggattan warra seenus of eeggannoodhaan akka godhamu poolisiin bakka hundaanuu eeggannoo guddaa godhaa waan jiruuf qaamota nageenyaa isin sakattanis taate isin gaafatan hundaa'u tolee akka jettan jeequmsa keessa akka hin jenne akka waliin hojjettan jedhaan. Hawaasa biyyoota alaa jiraatan keessattuu galiinsaaf yookaan imala kan ka'e ilaalchisuudhaan yaaddoo guddaa kan qaban gara nageenyaatiin wal qabatee jechuudha. Namoonni hedduun baay'ee yaaddaa jiru. Kanarrattoo waan jettuun qabdaa isaaniin. Galatoomaan jedhaani waggoota 15 biyyoota alaatiin ture. Waggaa 2 biyya Singaappoor, waggaa 13 biyya Ameerikaa kanan ture. Hawaasni keenya magaalota 67 keessa jiru nu kabajee OMN deeggaree tumsee qabsoo tana siin ga'u irratti bakka guddaadha fudhate. Uummanni keenya biyya alaa jiru baqataa miti qabsaadha. Uummata qabsoo guddaa keessa ture. Warri Minnesota of course bakka guddaa qabu. Warri hundumtuu magaalota hunda keessa jiran shoorri keessan guddaadha bakka karaan ga'u irratti dhugatti na kunuunsitanii na guddifatan beektan. Xiqqaa tokko ta'een dhufe afroon irraa buusanii naamusanatti warranii asiin nagayanii akka dhuunfattillee galata guddaan irraa qaba. Akka OMN'ttillee galata guddaa galata yoo rabbii taate malee galchuu hin dandeenye guddaa qaba. Hedduun isiniin boona ilma isinii dhiiseetiin dhufee guddifadhaan jedhaan. Tolee hedduu galatoomii imala gaarii jennaa. Egaan daawwattoota keenyaa asuma isa biratti kan argamu immoo Profeesar Isqeel Gabbisaatis as jiru. Isaanis waan jennuun qabna. Profeesar Isqeel egaa gara biyyaatti imalaa jirtu mee haala biyya yoo deemtan wanni jalqabatti dalagamuuf hojjetamuu qabu maali? Manni keenya gammachuu qaba. Yeroo dheeraadhaaf qabsoo yeroo guddaadhaaf gochaadha ture. Sababii kanaaf gammachuudha qaba. Gammachuu uummata keenya irratti qooda fudhachuudhaaf itti deemna. Malee injifannoo argannee kanaaf akka waan faajjii tokko dhaabbatutti deemu miti gammachuu uummata irratti qooda fudhachuudhaaf kanaaf gammachuu guddaadha qabna. Akkuma amma Jawaar jedhe ammas immoo taanaan dhumni kun iddoodhaan hin geenye galma hin geenye sababii kanaatiif qabsoon itti fufaa waan jirtuuf akkuma kanaan dura obsa godhatee obsa guddaadhaan utuu rukutamuu utuu balaan irra ga'u utuu haleelamuu as ga'e uummanni keenya karaa kana waan as ga'eef ammas immoo qoromsa adda addaa yeroo itti ga'u kan uummanni keenya gochuun dirree akkuma karaarra dhufeera sanarratti obsa isaatiin tasgabbaa'ee turuudha qaba. Kanuma dhagaa kan hin jedhu. Barkumee irratti hagayya qophii qophaamaa jiruu fi akkasumas OMN eebbaa isaatiin wal qabatee yaadannoo bara 2016tiin karaa nagaan geggeeffamee akka nagaan xumuramee galuuf wanni isin dhaamtan maali? Tasgabbeessuudhaaf kan danda'u yeroo hundumaa mootummaa miti. Uummanni yoo tasgabbaa'e mootummaan achi keessaa qooda fudhachuu iyyuu hin barbaachisu. Uummanni Oromoo tasgabbaa'uun maal akka ta'e addunyaa maratti agarsiisee jira. Boris iftaanis to'achuun gaariidha. Hamaa kan yaadu hin dhibu.
to'achuun gaariidha, of eeguun gaariidha. Uummanni keenya garuu ammas tasgabbiidhaan waan addunyaa irratti beekame ammas tasgabbii sana qabaachuudhuma qaba jedheetan yaada. Tole egaa imala gaarii jenna hayyee daawwattoota keenya yeroo gabaabduu kana arganne keessatti egaa Jawaar Mohammadii fi akkasumas Profeesar Gabbisaa dubbifnee jirra. Isinis daawwachuu keessaniif galatooma horaa bulaa.